Bilbilli keessan saffisaan garmalee baatirii keessan isin jalaa fixaa jira taanaan ammuma siitingiiwwan torba sirreessuu qabdan isinitti himu na duukaa bu'aa. Akkuma baratame asii gadi bunnee gara siitingii keenyaa galla. Haala kanaanii siitingii keenya erga galleetiniin booda baatirii iddoo jedhudhannaa baatirii iddoon jedhu ishee kanadha jechuudha. Baatirii erga baafnetiin booda asitti kaa informeeshinii baatirii keenyaa kan nu ibsu jechuudha. Giraafiiwwan kunniin guyyaa itti caalatti baatirii keenya fayyadama turre ibsa jechuudha. Asiin immoo asiin gadi aappiiwwan tiiktookii baatirii using during call telegiraamii maal jedhamu jira. Egaa kunniin maal ibsu aappiiwwan caalatti baatirii keenya diriin gochaa turan ibsu jechuudha. Egaa kanneen keessaa aappii isin caalatti fayyadamaa hin turre liistii keessatti parsantii guddaan ba'ee jennaan aappii sanarra rakkina jira waan ta'eef aappii san investigeetii gochuu qabdu yookiin gara biraatti yookiin immoo dileet gochanii gootanii tiniin aappii sana bilbila keessan irraa balleessitanii baatirii keessan qusachuu ni dandeessu. Gara biraatiin immoo haala ittiin baatirii keenya yeroo dheeraa tursiisuu dandeenyuuni background usage limit iddoo kana ni jirti. Isheerra ni cuqaasna. Isheerra erga cuqaasneen booda put unused app to sleep. Egaa kanaanii duraanani on godhee jira jechuudha. Off yoo ta'e on gootaniitiniin aappii isin fayyadamaa hin jirre sleep akka background running goone godha jechuudha siistamichi. Kana gochuu dandeechuu saniin booda maal gootanii deep sleep apps kan jedhuun jira as jiranii galtan jechuudha. Ani fakkeenyaaf amma kanniin deep sleepii jala warran galcheedha jechuudha. Egaa warri kuni aappiiwwan yeroo dheeraaf hin barbaanne garuu immoo dileet gochuu hin barbaanne fi yeroo dheeraaf itti fayyadamaa hin jiraanne deep sleep aappii gootanii haala kanaan galtu. Haala kanaan erga galtaniin boodattiin asiin argootu aappii hin barbaanne ka haala kanaan Amazon Go maal jedha. Amis Go maal jedha. Haala kanaan aappiiwwan hin barbaanne iddoo kana haala kanaan tuqxaniitiniin haala kanaan tuqxaniitiniin dabaluu dandeessu jechuudha. Gaafa san dabaltanii aappiiwwan isin hin barbaanne baakgiraawundii raan godhanii baatirii bilbila keessanii hin fixan jechuudha. Kanadha. Gara biraatiin immoo maal gochuu dandeessu power saving iddoo kana jirti. Power saving irra gochuu dandeessu. Power save hangootan egaa bilbilli keessan parsantii xiqqaarra gaafa jiru malee bilbilli keessan parsantii guddaarra fakkeenyaaf 50 ol ta'eetiniin power saving irra gootan taananii baatirii keessan haalattiin miidhatu jira jechuudha. Ammas daballee kan biraa yaalaallu baatirii protection inni biraa baatirii protection kuni ofirra jira. Kana on yoo gootan maanni chaarjingii safe ta'e isini charges jechuudha. Fakkeenyaaf on goonaas. Egaa kan laallee wantoota sadii gurguddoodha. Tokkoffaan aappiiwwan hin fayyadamne deep sleep jala galchuu, lammaffaan baatirii protection fayyadamuu, sadaffaan immoo unused aappii sleep jala galchuudha ilaalle jechuudha. Egaatii kana sadeen haalan goonanii baatiriin keessan haala nagaatiniin bilbila keessaniin wal simateetiniin yeroo dheeraa isinii turuu danda'a.